Muna narraa maal qabattee dhuftee jechuun keessan loolu waan narraa qabattee dhufe inshallah komii yookiin akkasuma koomantii asiin dura gaafii irratti na gaafatan irratti viidiyoon sun hin ka'e jechuudha. Hordoftootaaf kabajamtoota kee viidiyoon sun harkaa kaananii koomantii san dubbisee jira. Dhiifama warroonni gaafii san na gaafatanii viidiyoo san otoo hin deebise jedhu yeroo saniif gaafiin kun immoo kan deddeebi'amee na gaafatamee ture. Video yeroo duraa sannan kaasee ture jechuudha. Video sanin kaasee ammallee immoo keessan dhufame kan gaafatame akka gorsaatitti jechuudha. Wanni kanarratti yeroo dubbachuun barbaadee ture jechuudha. Video keessan irratti immoo koomantii hundumaa dubbisee ture waan ta'eef videoon sun ergasii nan kaasee dhiifama isin gaafachuu barbaada. Dhiifama naa godhaa malli isin na gaafattanii anaaf malee yookiin na fayyada. Isinis fayyada. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirjiftu akkam naga keessan fayyaa keessan isin jecha koomantii irratti ka'e koomantii kenna maaliif nu deebisuu dittee nu tuffatte immoo maali jedhamee keessan na gaafatame ture jechuudha. Eegamee jechuudha. Akkasuma ammallee deebi'ee ammallee gaafin sana koominsi viidiyoo san immoo nan kaase jechuudha. Garbachuuf viidiyoon sun viidiyoo hedduutu na harkaa ka'e yeroo saniif jechuudha. Lolli waan deemamee tureef haa ta'u garuu alhamdulillah almatu injifatee irra oole viidiyoo san waan kaaseef otoo ammallee viidiyoo san keessatti ijoollee kanaaf deebii kana hin deebisaa jedhee ka yaadu keessa kootitti baay'ee yaadee ture. Akkami ramadaanni simbira akkamii ana bira wallah mashallah tabarakallah alhamdulillah rabbil alamin akka gaarii jira nagaa jira ramadaan illee wallahi alhamdulillah rabbil alamin qophii jira baay'ee gammachuu jira alhamdulillah. Isin jechuu barbaada hordoftootaf kabajamtoota kiyyaa gaafii keessan isin deebisuuf kan dhufe immoo dursaa dhiifama isin gaafachuun kiyya koomantii keessan dubbisee garuu viidiyoon sun ka ture irratti deebi'amee gara keessatti akka gorsaatti naaf dhiyaate koomiitu dhiyaate koomii saniif dhiifama isin gaafachuun barbaada. Viidiyoo san immoo dhugaa dubbachuuf dhibbuma hin kaase jechuudha. Viidiyoo hedduu kaase jechuudha. Gaafin isaan na gaafatanii maalinni isaan na gaafatanii wallahi waanuma nama gammachiisus anaaf immoo gammachuudha. Isiniif immoo tuyyuu tarii waan biraas ta'uu danda'a. Asirratti gaafin na gaafatame muna ati yeroo hundumaa maaliif uffata tokko qofa uffattaa? Shaarbiin kee hin qayyaramu, abaayaan kee hin qayyaramu namoonni jettanii turtanii gaafii akkasii akka bakka gorsaatti namoonni dhufanii keessan na gaafatan hedduutu jira. Viidiyoo kaase sana irratti illee mootu gaafii akkanaatti ka'e jechuudha. Viidiyoo san waan kaasee fi asuma gabaabsee munneen isin jechuu barbaadu. Warroonni gaafii kana na gaafatanii isin harkaa bulees yoona eege kana bichaa miti viidiyoo ijoollee warroota yeroo na duuka dhiphachaa turan yeroo na qarqaaraa turan viidiyoo hojjedhee jechuudha. Viidiyoo san hamma ammaatitti itti godhee gadi hin dhiifne viidiyoon sun hamma ammaatitti jira. Garuu muutuyyuu ani gadi hin dhiifne waan ta'u bichaatu hin beeku. Kana jechuudha. Kan marra kaan waan fudhate ta'ee fi ammaaf dhiifama guddaa isin gaafadha. Dhiifamni guddaan isin gaafadhu deebii isin na dhiyeessi koomantii isin na barreessitan hamma ammaatti isin deebisuu dhabuun ka keessan dhuftanii keessan na gorsitanii akka gorsaatitti waan kana na dhiyeessitanii dhugaa rabbii hedduu tokko na galatooma isin jechuun barbaada. Gaafiin keessan asuma gabaabatti an uffannaa uffata tokko qofa uffadhee fakkeenyaaf uffata tokko uffadhee dalaguu keerratti baay'ee itti gammada. Maaliif jettee kan jiru mana ambaa keessaa akkitti mootuyyuu waan kana qabee fide anatu beeka waan ta'eef akkasuma hiriyoonni tiyyaa akkasuma namoonni gargaaranii gama kana na fidan hin beekan jechuudha. Ani uffannaan kiyyaa uffanni fakkeenyaaf adii uffadhee diimaa uffadhee gurraacha uffadhee bakka bifuma kamuu guyyaarraa kan qayyaru ta'e wanni na fayyadu hin jiru. Inni na fayyadu hojii kiyya malee gama biraatillee namni waan biraa haasa'es jira garuu isuma kan irraan kaadhu garuu mootuyyuu maaliif uffannaan kiyya wanni tokko uffadhuu fi itti gammachuu qaba jechuudha. Uffannaa tokko waan uffadhuuf fakkeenyaaf yeroo hundumaa uffata tokko uffadhee viidiyoo sana hojjedhe natti tola jechuudha. Maaliif yeroo biyya kee keessa jirtu yeroo mana kee keessa jirtu waan feete hojjechuu dandeetti waan feete inshallah warqillee uffachuu dandeetti jechuudha. Yeroo mana hambaa jirtu biyya hambaa jirtu kan keessatti immoo alhamdulillah hamma kanatti qo'anii waan kana heeyyamsiifadhee gamanatti dhufe malee akka keessa tureef garuu asiin dura karuumiin kan koo nama bira ture jechuudha. Hin beekne ijoolleen
irratti hojjechuun seeraan hojjechuun erguma monii ta'ee ka'ee booda waan kanarratti xiyyeeffadhe malee namni kiroomin kiyya nama harka ture nama na gargaaraa ture uffannaa irratti isinmaa kaaftan ati uffatamaa akkan uffattaa obboleewwan tiyyaa ani uffannaan ani guyyaan qayyaradhu homaa waan na fayyadu hin jiru waan naa dabalus hin jiru waan narraa hir'isus hin jiru jechuudha guyyaarra yoo hamma fedhe kan qayyaradhu ta'e baatee fi miti uffata tokko qabaatee tokkichi isaanii yoo isa sammiichatee tokkoftee jetti akkuma haaraa isanitti laafte jechuudha. Ani mootu uffata tokko wanni ittiin hojjedhu itti gammada maaliif bakka wannan ofitti ilaalu hamma biyya ambaa kana keessa jirtu ati waan feete otoo uffattee homaa fa'a yaani jechuun ati bar inni qayyarataa sirriidha. Garummoo yeroo gara miidiyaa kanatti dhufan uffatuma tokko uffadha sirriidha akkasuma namni qabeenya biyya ambaatitti ati qayyartee ati maal jettu homaa wanni nu fayyadu hin jiru jechuudha. Warroonni guyyaarraa uffata bareedu uffatanii maal jedhanii fi anis tokkuma jechuudha. Maaliif hamma fedhe yoo qayyarataa oole suni anaaf wanni dalagu murteessa waan dalagu kanarratti malee uffata keeratiin xiyyeeffadhu. Ani uffatuma tokkicha uffadhaa sin jechuu barbaada. Yoon dhabes ani wani namiidhu hin jiru yoo qabaadhes itti gammada. Alhamdulillah rabbil alamin otoo qabdu hin qabu yoo jette immoo ni ulfaata yoo akkasuma rabbiin si hoongesse jechuudha waan qabdu irratti hin qabu yoo kan jettu ta'e. Ani kanaaf wanni gaafa uffata irratti viidiyoo kaasa keessatti illee gaafa makana na dhiyeesse akka komiitiitti illee warroonni kaasan kanuma akka gorsaatittis ati uffata kee qayyaradhu naan jecha kan turanii na gorsanis keessan ani itti gammada jechuudha. Waa sadii uffata sadii qofa kana irra guddinaan uffata tokko qofaan irra hojjedha uffata lama qofaan irra hojjedha jechuudha. Itti gammada jechuudha waan sanarra uffadhee ittiin hojjechuu irratti itti gammada waan ta'eef waan na dhiphisu hin qabu. Garuus immoo yoo viidiyoo daawwattee uffata akkan qayyaradhu barbaade ta'e dhiisuu mirga qabda. Maaliif laazim ani uffata qayyaradhee laazim ati uffadhee laazim diimaa uffadhee laazim guyyaadhaan akka dubartii arabaatti kan jedhan hin danda'u. Maaliif kan jiru biyyaan baatii kan jiru manaan baatii. Isii kana dubartii kana nan galateeffadha. Maaliif hojjettanii waan kana na heeyyamuun isii anaaf waan guddaa dalagde jechuudha. Haa ta'u malee yeroo duraa dhiibbaa hedduu keessa darbee waan kana dhiisu ani hojii kiyya itti fufa hojiin kiyyaa fi hojiin keetis garaagarummaa qaba. Sa'a boqonnaa kiyyaatti fayyadama sa'a hirriba kiyyaatti fayyadama jedhu isin dhichinaan jechuu isitti immoo namni beektaa nama galateeffannaa rabbiillee hin galateeffatu. Dubartii kana hin galateeffadha afaan kiyyan beektu malee hin galateeffadha. Maaliif waan kana shinaan jettee na heeyyamu isitti ammaanis sa'aatii hojii kiyya geesse gara kilaasii kiyyaa yeroo godhutti waan kana viidiyoo kiyya hojjetadha jechuudha. Kanaaf obboleen kiyya warroonni waa'ee uffatan qayyarattu ati maal isaanii maalitti godha uffata wanni na dhibbisu hin jiru wanni na dabalu hin jiru wanni na har'isu hin jiru jechuudha. Itti gammadaa uffannaa kiyya irratti baay'ee gammadaa ittiin boona jechuudha. Uffata hamma waan isaa jabu hamma ammaatti jechuudha. Ati fakkeenyaaf ani erga waan kana hojjechuu eegalee isuma kanaan itti fufaa ture jechuudha. Uffata waan uffadhu kana lamaanii moo sadii erguddina tokkoon irra hojjedha jechuudha. Keessi kiyya waan qaatti na gammada waan ta'eef waan biraa otoo hin taane ammas deebi'ee mootiyyuu wantoota ani dalagu hundumaa guyyaarraa argan jechuudha. Maal akkaan hojjedhu maal akkaan gadi dhiisu gaarii gadhiisaa afaan hin beekan malee guyyaarraa argan jechuudha. Guyyaa tokko waan isin ajaa'iburraa mucaan xiqqaa wayiitu jira hin beeka. Chaanaalii kiyya waan beekuuf dhaqanii sa'aatii ta'anii isaanitti haasa'antu jira sa'aatii jira miti. Ani kushii nama jira waan isin ajaa'ibu jechuudha. Viidiyoo mucaan dhaqee hin beekaa maqaa kee barreessee dhaqee TV irratti bane jechuudha. Hirrisi hundi isaaniitu iyyuu mucaan xiqqishuun daa'imni xiqqaan ni dhungataa jirti jechuudha. Kunni mucaan guddaan immoo hin kolfa. Bakka achuma mucaadhaan maal jedhanirra hinaaf eegaltee atillee sii bannuuree jedhaniitiin jarri hundi kis jedhanii kis jedhanii kolfan jechuudha.
Ani balleessitanii maalii balleessaa jirraa jedheenitiin mucaadhaan lola jechuudha. Dhiisii naan jetti namtiin kun namni afaan lolu garaan keessi qabana. Maal jettee mucaana? Maal naan jette mucaana nuti dhiisii mucaan cufuu dide abdan cufu jenna cufuu dide. Ani akka isaan na laalan immoo tuffeenne isaan bilbila irratti illee ilaaluu danda'a. Garuu otoo ani kana deddeemu laaluu sana waan feenanii dhiisii naan jette namti dhiisii akka nama si daawwatu tokkotti fudhu irraan kaatiin naan jette. Anaaf immoo faayidaa akka ta'e nan beekaa. Isillee garuu irraan kaatiin aariin ati dhiisii bakka inni gisee barbaadeen mucaan immoo yoo ganama ka'e jechuudha. Ganama yeroo ka'u dhageetumaan bana ana aarsu jechuudha. Anillee itti dhiisee waan akkanaatu jira. Maaliif dubartii kana galateeffachuu barbaade? Alhamdulillah nama tokko yeroo amala qabaatte jettee namni suni suuta keessa seelaafaa deeme jechuudha. Suuta sitti dhiyaachaa deeme. Waa'ee isii hedduu amma bakka maala akka jedhee dubbadhu kan waladdu amala keessan godhadhaa. Amalli immoo nama fayyada. Ani yeroo duraa baay'ee tokko bakka walitti bu'iinsa ture jechuudha. Namni si fattana. Gaafa lafa kana dhufutti ejinsii biyya bilbiladhee ani bakka mana kana nan jijjiiradha jedhee wajjin haasa'ee jennaan inni mucaan sun sirriitti na godha akka nama na beekutti na gorsa jechuudha. Maaliif garuu an lafa biyya Arabaa kanas ture jira garuu haalli itti na gorse adda jechuudha. Maaliif tokko amala qabaadhu jechuudha. Tokko yoo amala qabaatte bineensa bosona wajjillee hin jiraatte jechuudha. Kanaaf amalli qabaachuun immoo waa hedduu baratanii waa hedduu argita. Amalatti keessatti namni duraan waraabessitti ta'ee si nyaatuuf ta'u immoo deebi'eetiin haadha sii ta'uuf deema. Maaliif tokko maanillee waan hunda keessatti obsa qabaatte waan hunda keessatti waan namni siin jedhu obsa keessatti obsa bakka waan san deebisuu otoo hin taane yoo obsa qabaatte iddoo tokko si fayyada. Maaliif boru dhugaan kee mul'achaa deemti soota keessa jechuudha. Kanaaf warroonni gaafii uffataa na gaafattaniif uffanni kiyya anaaf kabaja guddaadha. Anaaf waa guddaadha. Qayyarachuun maal jechuun gaafa biyya gadee jireenya kiyya ani jira maatii biyya ofiitti galanii waan feetee uffattee jette sitti tola. Kilaasii tokkitti tan keessatti wanni kana dalaguu fi ani gammachuu kootee anaaf malee waan na dhibbisu uffata dhabee maal jechuu otoo hin taane itti gammadee waan ta'eef kanaaf uffata tokko yookiin lama dalagaa jechuu barbaade. Yoo deebiin keessan isinii deebiinatti fakkaata ka tureef immoo akkuma dura jedhe viidiyoo waan kaasee fi waan san otoo keessa jedhee akka meesajii koomentii san dubbisu otoo beeku yommuu isin deebisu dhabuun kee ammoo dhiifama. Warroonni keessan dhuftanii uffata qayyaradhu akkas ta'e miti uffata akkuma dura seen jedhe kana boorsi keessan dhuftee akkasumaan jette iddoo tokko guddaa galatoomi iddoo guddaa siif qaba. Maaliif namni tokko yeroo waa balleesse sirriidhaan nama gorfachuun hiriyaatu nama gorfata bakka waan hin taanirraa nama deebisa. Kanaaf guddaa galatoomii ulfaadhu siin jechuu barbaada. Keessan dhuftee na gorsitee ka koomentiin keessan asin harkaan ture. Kana fakkaata siin jechuu barbaada. Hordoftoota kabajamtoota kiyyaa viidiyoo kiyya immoo laayikii share subscribe gochuudhaan koomentii barreessuudhaan akkana jajjabeessitan abdii isin irraa qabaa siin jechuu barbaada. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idallee rabbiin nagaan ittiin nu haa soomuu manni keenya. Nurraa kan jira hordoftoota amantaa ortodoksii akkasuma amantaa kiristaanaa hunduma keessaniyyuu baga ayyaana itiin isin ga'e isinin jedha. Assalamu alaikum warahmatullahi